Hallelujah. Zeroon nuyi amma arganne kun tarii nuti fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu yeroo miixuun argame dhalli maaliif nama mararti kan jedhamuuf deebiinsaa rakkatamee waan godhatameef dhalli akkamitti uumamtu kan jedhu deebiinsaa garuu waan beeknu hin qabnu. Uumama ijoollee nuyi hin beeknu yeroo itti Yesuus qubatti tokko itti baasu namni birataa yaada kennuuf hin jiru. Dooktarriin opereeshin gochuudhaaf kutaa opereeshin yeroo galu narsiin maal gootii waan akka wantoota ittiin qaamni qulqullaa'an qaamni muraman qaamni maal ta'an waan adda addaa dhiyeessi bira teesse kana duwwaamti waan garaa garaatu jira. Yeroo Yesuus Kiristoos ijatti baasu nuyi nagarru harka yeroo itti baasu nagarru garuu erga mucaan dhalattee bakka itti mul'ate booddee garuu hagam akka nama marartu hagam akka namatti toltu funyaan qabachuu danda'a jebbee nuun garuu nutti urgoofti maal sababiin isaa akkamitti akka dhufti waan beeknuuf fuula Waaqayyoo yeroo dhaabannu nuyi tarii isinitti dhaga'amuu danda'a. Miixannaa nuyi Kiristoos nu godhate kan daqiiqaa 4 daqiiqaa 30 sa'a tokko miti. Waggaa 3 ja'a booddee garuu guyyaadhuma irratti Yesuus humnaa ol miixate hin ciniinsifateera. Kutaan sun baay'ee dhiphateera. Isa dhumaa yeroo gaafa ga'e maal jedhe beektu kaati maal ta'a yeroo itti ilmi namaa kennamu waan ga'eef itti geggeessaa jedhe. Jabni kamiyyuu itti ilaalu irratti hin deemu. Kiristoos nu jaallateera. Nurraa waan argate tokko iyyuu qaba Yesuus. Itti arrabsamuuti haa ta'u jedhe. Itti dhiitamuuti haa ta'u jedhe. Maal jedhu beektu yaa mootii Yihuudaa mee booshikaa itti jedhu. Jaalala Yesuus jaalala waan ta'eef. Yeroo fuula isaa dhaabbattan kana bakka isitti dhagahamuu danda'a. Garuu eessaa argamtan beektus miixuu keessaa dhuftani. Miixuu keessaa nama kan hundumaa Yesuus tokkoon deemee miti. Al takka magaraatti baate. Al takka madeetu. Amma garuu maal godhaa beektu tokkoon keessaa furaanetu fayyisaara. Fayyisuun tokko yeroo ta'u da'uun isaa garuu al takka. Miixuun isaa garuu al takkaatti. Sadhumaa maal jedhe beektu Eelooyi jedhe. Sagalee guddaadhaan jedhama. Achuma maal ta'e hafuurri isaa keessaa ba'e. Mataan isaa gad deebi'eedha. Maanyi hiikaan sanaan biyyoonni baratanii waan godhan wallaalan sammuun isaanii tabjaa'e jireenya harkaa obbare baay'een isaanii gaafa waan adda addaa hojjetanii kun naaf ga'a miti gaafadhan akkuma dhageenya sanaan godhaa yoo baanne fooqiitti ol ba'uun of darbatu sababiin isaa galmee guddaa beekamaa gubbaatti of galmeessuu jedhamee haasa'ama. Gooftaan garuu kanaan miti jaalala keenyaaf jedheetu Yesuus. Haalleluuyaa. Fuula isaa kana yeroo dhaabbannu kusdeemee shambalalan jennee nutti fakkaachuu isa danda'a. Dhiigaan miixuu keessaa argamna nu. Har'a Yesuus warra miixuu keessaa baasee maal godhaadha? Tokko waamee fayyisaa jira. Tokko waamee. Gaafsana hatta kamatti dee hatta kamatti hin miixate ni dubba. Amma garuu maal godhaa beektu tokko waamaa jira keessaa. Inni tokko kun gara abbaa carraati. Dhala keenya jaalannu dursa waamna. Dhala keenya jaalannu dursa doolaannaa fi dhala keenya jaalannu dursa waan gaarii goonaa fi isa kan biraa garuu itti aansina. Yesuus maal godhaadha beektu warra jaallatu maal godhaadha? Keessaa waameetu waatti dubbata. Hidhaa irraa hiika misiraachotti hima abdii laataa fi jajjabeessaa gorsaa deema Yesuus. Jaalala Yesuus mi'aal takka illee guddaa galateeffadhaa gooftaa.